hawaasa Itoophiyaa vaayirasiin influenza qufaatii fi COVID-19 babal'achaa dhufuu beeksiseera. Kanarratti gabaasa qabna. Humni bittaa qarshii Itoophiyaa yeroodhaa yerootti gadi kufaatii jira. Kuni dhiibbansaa maal fakkaata? Kanarratti illee qophii ogeessota mari'achiisee gara booda dhiheessina. Qophiin torbanii dirreen dimokiraasiis waan har'aaf qabnu keessaa akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Oduu amma nu dhaqqabeen qondaaltonni olaanoo mootummaa Itoophiyaatii fi bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee nagaa sadaasa darbee Afrikaa kibbaatti mallatteeffame irratti mari'achuudhaaf Keeniyaatti walgahaati jiran. Hooggantoonni kun waliigaltee nagaa ji'a darbee mallattaa'ee hojiitti hiikuudhaaf yeroodha yerootti walgahaa turuun isaanii yaadatama. Waan itti aanu hordofnee ansibiraan geenyu ta'a. Amma oduu kaaniif gara Bafaqaaduu Moradaa dabarra. Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansa taasifamaa tureen kan ka'e dhaabbileen tajaajila fayyaa waan miidhamaniif naannoo bulchiinsa Affaar keessatti dhukkubni gifiraatii fi busaa babal'achaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Biiroon fayyaa naannichaa gama isaatiin dhukkubicha to'annoo jala oolchuudhaaf akka hojjechaa jiru VOAdhaaf ibsuu isaa Masfin Arraagee gabaasee jira. Tajaajilawwan fayyaa kanaan dura turan waan miidhaan irra qaqqabee fi fedhii jiraattotaa guutuun danda'amuu baatus amma danda'ametti dhibee gifiraatii fi dhukkuba busaa to'achuudhaaf tajaajilli talaallii fi raabsii agoobaraa taasifamaa akka jiru biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Naannoo Affaar keessatti jiraataa naannoo bara Haayilee kan ta'an obbo Saadiq Huseen badiinsa wal waraansii irra geessiserraa akka dandamatu gargaarsi kennamaafii jiru akka gahaa hin taane sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Oochaan ibsa guyyaa 4 dura baaseen bakkeewwan wal waraansa jira turan kan naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessatti gargaarsa deebisanii dhaabuu gochaa akka jiru ibsuu isaatii fi namoottan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran hunda gargaaruudhaaf hanqinni gargaarsaa akka jiru ibsuun isaa gabaasameera. Karoorri pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhibee HIV/AIDS fi taasisaa ture karaa qorannootii fi gorsaatiin akka itti fufu Itoophiyaatti qindeessituun karoorichaa VOA'tti himanii jiru. Qindeessituun karoorichaa Eemi Ruwaangaa haasaa gabaasaa VOA Mallaskaachoo ammaa waliin taasisaniin akka jedhanitti yemmuu dhibeen koronaa uumamee jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa sana itti fuftus dhibeen koronaa gargaarsicha irratti dhiibbaa akka uume ibsanii jiru. Bulchiinsi Baayiden gargaarsa dhibee HIV/AIDStiin wal qabate kanaan bara 2023 itti fufuudhaaf qarshii $7 biiliyoonii 7.4 kan gaafate yemmuu ta'u, gargaarsi kun amma ammaatti lubbuu namootaan biiliyoonii 21 baraaruu isaa hoogganaan dhukkuboota dadarboo mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Faawuchii dhiyeenya kana ibsuu isaanii Mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Xiyyaarri jalqabaa loltoota mootummaa Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii irra turan fe'ee magaalaa Moqaadishoo buufata xiyyaaraa addunyaa Adeen Addee qubachuu isaa ministeerri ittisaa Somaaliyaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuur sochiin loltoota 1000 lakkaa'aman kaasuu guyyoota dhiyoo keessatti akka xumuramuu fi loltoonni kun biyyatti deebi'uudhaan lola mootummaan isaanii gurmuu hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisaa jiru akka jabeessan VOA afaan Somaaleetti himanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa yeroo jalqabaa leenjiidhaa fi kan Eertiraa seenan hagayyaa bara 2019 yemmuu ta'u, leenjii waraana lafoo addaa, leenjii humna galaanaa fi humna qilleensaa fudhachuun isaanii gabaasamee jira. Loltoonni Somaaliyaa 5,167 Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa akka jiran VOA'tti kutaan afaan Somaaliyaa maddeewwan adda addaa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Bara 2007 kaasee yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee kan jiru waraanni ergama ceehumsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e dirqamni isaa ji'a muddee bara 2024 akka raawwatu gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga wal waraansi Raashaa jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuudhaaf akka jiran pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii roobii har'aa fuula Tiwiitarii isaanii irratti erga ibsanii booda aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets pirezidaant Baayiden Zelenskiidhaaf akka affeerraa dhiyeessan beeksisanii jiru. Kaayyoon daawwannaa isaanii humna ittisa Yuukireen jabeessuu irratti mari'achuudhaaf akka ta'e Zelenskiin yemmuu ibsan aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets gama isaaniitiin mariin pirezidaantiin Yuukireen dhimma tarsiimoo amma dirree waraanaatti gadi fageenya qabu irratti akka ta'e ibsaniiru.
Pirezidaantiin Yuukireen mana maree bakka bu'ootaa yookiin Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi irratti akka haasaa taasisan affeeramuu isaanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peeloosii xalayaadhaan miseensota mana maree paartii lammanii beeksisuu isaanii aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Akka aanga'oonni kun jedhanitti pirezidaanti Baayiden akka Yuukireen dirree waraanaatti aangoo jabaa qabaattu gargaaruu malee akka Raashaa wajjiniin marii taasiftu dhiibbaa akka hin goone himaniiru. Zeleniskiin akka biyyi isaanii haleellaa misaa'ila Raashaa ofirraa qolachuu dandeessu Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa ittisa misaa'ilaa akka taasiftuu fi gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Baatirii misaa'ila Yuunaayitid Isteetsi Paatriyoot jedhamu dabalatee gargaarsi waraanaa haaraan daawwannaa kana irratti akka ifa ta'u aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ji'a waggaa haaraa dhufu keessa walgahii hooggantoota biyyoottan Ameerikaa kaabaa irratti hirmaachuudhaaf akka gara Meeksikootti imalan masaraa Waayit Haawus irraa ibsi ba'ee beeksisee jira. Masaraa Waayit Haawusitti dubbii himaa nageenya biyyoolessaa kan ta'an Joon Karbii akka jedhanitti pirezidaanti Baayiden walgahii amajjii 9-10 bara 2023 taasifamuuf karoorfame irratti pirezidaantii Meeksikoo Maanu'eel Loopeez Oberaadoo fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jastiin Truudoo waliin dhimma tasgabbii dinagdee, nageenyaa fi godaantotaa dabalatee dhimmoottan waloo irratti marii taasisu. Walgahii biyyoottan ollaa sadanii barreen gaddaa kan keessummeessite Waashingtaniin yommuu taatu, Meeksikoon isa baranaa ji'a darbe akka keessummeessitu ibsitus Yuunaayitid Isteetsi irraa deebiin waan hin argamnee fi bara haaraatti achi suquunsaa beekameera. Kaanaadaan fi Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee gabaa walabaa biyyoottan sadan gidduutti taasifameen ala dhaabbata humna ibsaa yookaan inerjii kan qabeenya mootummaa Meeksikoo ta'ee fi gargaarsa addaa taasisaa jirti. Kun immoo kaampaanonni biyyoottan lammanii akka walabaan hin dorgomne taasisa jechuudhaan komii isaanii Meeksikoo irratti akka dhiyeessan gabaasameera. Imalli pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gara Meeksikootti taasisuudhaaf karoorfatanii yommuu Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoon sababa lakkoofsa godaantotaatiin walqabate haala yaaddessaa ta'e keessa jiranitti akka ta'e ibsameera. Manni murtii muummee Yuunaayitid Isteetsi wixata dheengaddaa murtoo dabarseen seerri godaantota seeraan ala karaa Meeksikoo Yuunaayitid Isteetsiin seenan dirqamaan gara dhufanitti akka deebi'an taasisu inni bara pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp ba'e akka hojiirra hin oolle beeksisee jira. Bakka bu'oonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 19 kan gara kibba biyyattiitti argamanu seerri suni akka itti fufuu waan barbaadaniif tarkaanfii mana murtichaatti akka hin gammanne ibsuun isaanii beekameera. Mootummaan Taalibaanii kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru ajaja kenneen ijoolleewwan durbaa biyyattii akka yuunivarsiitii seenanii hin baranne dhorkamanii jiru. Mootummaan Taalibaanii qibxata kaleessaa ibsa kenneen amma beeksisni biraa kennamutti yuunivarsitoonnii fi manoottan barnootaa olaanaa biyyattii keessa jiran barattoota dubartoota ta'anii fi cufaa ta'uu isaanii erga ibsee booda roobii har'aa ganama ijoolleewwan durbaa gara yuunivarsitoota adda addaatti deemanii akka mooraa keessa hin seenne humnoottan nageenyaatiin dhorkamuun isaanii gabaasameera. Magaalaa guddittii biyyattii Kaabul keessatti yuunivarsiitii argamu fuulduratti barattoonni hedduun walaammatanii boo'aa akka turan namoottan ijaan argan kan ibsan yommuu ta'u, barattuun barumsa ishee kan yuunivarsiitii isa waggaa xumuraarra jirtuu fi eenyummaan ishee akka hin beekamne kan gaafatte tokko yommuu VOA'tti himtu waa'ee dhorkichaa baruudhaaf yommuu har'a ganama as dhufnu loltoonni Taalibaan hedduun balbala yuunivarsiitii irra dhaabbatanii ijoolleewwan durbaa deebisaa turanii jetteetti. Biyya ollaa Afgaanistaanii fi deeggartuu bulchiinsa Taalibaan kan taate Paakistaan mootummaan Taalibaan murtoo isaa kana akka irra deebi'ee ilaalu kan gaafatte yommuu ta'u, barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees ijoollee durbaa barnoota olaanaa irraa dhorkuun mirga walqixxummaa cabsuu qofa ittuu hin ta'in egeree biyyattii irratti balaa guddaa qaba jechuu isaanii dubbii himaan isaanii qibxata kaleessaa ibsaniiru. Mootummaan Taalibaan dubartoonni akka sochii diinagdee biyyattii irratti hin hirmaanne taasisuu isaatiin biyyattiin waggaatti $1 biliyoonii dhabaa akka jirtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken lammiilee isaa walakkeessa gara boodaatti dhiibee biyyi guddate hin jiru jechuun isaanii gabaasameera.